Nagaan Waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u. Bagaa guyyaa yaadannoo fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaatiin isin ga'e. Sagalee Waaqayyoo fannifamuu yookaan waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee har'a Yesuus Kiristoos isa fannifame mata duree jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo isin wajjin hirmaadheen achumaan fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos walii yaadanna. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan fannoo irratti ol ba'eef dhiphina sana hundumaa, gidiraa sana hundumaa, muddama sana hundumaa kan inni of irratti fudhateef sababii koof sababii keessaniif gatii cubbuu keenyaa fannoo irratti xumuruudhaaf gidiraa sana hundumaa ofii isaa irratti fudhate. Jaalalli kana caalu hin jiru. Jaalalli lubbuu sana namaaf kennuu irra caalu waan hin jirreef Yesuus Kiristoos jaalala isa dhumaa lubbuu isaa dabarsee kennuudhaan nu jaallachuu isaa agarsiise. Kanaaf nus amantoonni har'a biyya lafaarra jiran, waldaan kiristaanaa biyya lafaarra jirtu ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu jireenya keenya keessatti, amantii keenya keessatti hiika gadi fagoo, hiika bu'uura akka inni qabu isin yaadachiisuun barbaada. Kunis gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'uunsaa fayyina keenyaaf jedhee waan ta'eef fannoon Yesuus Kiristoosiif fayyinni keenya kun walitti hidhaadha. Egaa sagalee Waaqayyoo irraa waa'ee fannoo gabaabaattan iddoo tokko dubbisee Waaqayyoon illee walii wajjin kadhannaa. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1:23 akkana jedha. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kun immoo warra Yihudootatti gufuudha, warra Yihudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha. Irraan deebi'a. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kun immoo warra Yihudootatti gufuudha, warra Yihudoota hin ta'inittis immoo gowwummaadha. Akka Waaqayyo sagalee kana nu ibsuuf gabaabaatti kadhanna. Gooftaa hundumaa dandeessuu jaalala kee geggeessaa kee isa gaariitiif galanniif ulfinni siif haa ta'u. Dhugumaan ati Waaqayyo gooftaan gatii cubbuu keenyaa, gatii adaba keenyaa, gatii balleessaa keenyaa hundumaa ofirratti fudhattee fannoo irratti kan baate. Yaa isa hundumaa jaalalaan guutuu gooftaa abbaa keenyaa baay'ee si galateeffanna. Kiristoos ilma Waaqayyoo galanniif ulfinni siif haa ta'u. Har'allee yeroo itti waa'ee fannoo kee yaadannu, yeroo itti waa'ee dubbii fannoo kee dubbannu, dhoksaan jireenyaa achi keessa jiru, hiiki sagalee sana keessa jiru yaa Waaqayyoo garaa keenya keessa nuuf haa bulu. Nuti dubbadhaan isin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Akkuma jalqabarratti dubbachuu yaada Kiristoos isa fannifame. Kiristoos isa fannifame lallabna. Sagalee kana kanaan fuudheef yeroo baay'ee fannoon Yesuus Kiristoos keessattuu iskoolaarota Arabaa biratti wal falmisiisaadha. Yeroo addunyaan har'a teknooloojiidhaan badhaate namni mana isaa keessa taa'ee kunuu akka kana viidiyoodhaan, barreeffamaan, weebsaayitii garaagaraatiin, intarneetiidhaan kitaabota barbaade, viidiyoo barbaade ergee mana namaa jiru hundumaatti nama dubbisuu danda'u keessatti afaan faajjii garaagaraa uubaa jiru. Innis fannoon Yesuus Kiristoos kun dhugaa akka hin ta'in, Yesuus Kiristoos inni waaqeffannu kun isa fannifame sana akka hin ta'in yeroo baay'ee namoonni dubbatan wal falmii garaagaraa hin dhageenye. Kanaafan Kiristoos isa fannifame kan nuyi waaqessinu, kan nuyi lallabnu, kan nuyi itti amannu kun isa fannifame sana ta'uusaa macaafa qulqulluu keessaa isinitti iddoo isaa caafame jiru isin yaadachiisuun barbaada. Maaliif jennaan inni nuyi amanne isa fannifame sana falmii isaan kaasan keessatti waa'ee Baarbaa kaasu. Namoota Yesuusii wajjin hidhaman keessaa Baarbaan tokko ture. Baarbaan akka fannifamuuf namoonni hin gaafanne gaafa sana. Akka Yesuus Kiristoos fannifamuu gaafatan. Yihudoonni akka Yesuus Kiristoos fannifamuu gaafatan. Akkasumas hidhaan buufnaanis hidhaanis akka Yesuus Kiristoos fannifamuuf Yesuus irra bu'e. Kanaaf namtichi gaafa sana fannifame Yesuus Kiristoos malee Baarbaa miti. Yesuus Kiristoos kun isa fannifame, isa du'e, isa du'aa ka'e, isa mirga Waaqayyo abbaa jiru, isa immoo deebi'ee dhufu, isa bara baraan jiraatu
tokkicha ilma waaqayyo abbaa. Kanaaf Phaawulos maal jedha Qorontos keessatti nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedha. Kiristoos isa fannifame, isa du'e, isa du'aa ka'e, isa mirga waaqayyo abbaa jiru, isa deebi'ee dhufu, isa lallabna. Yeroo sanatti Kiristoos inni amantoonni waaqessan, inni waldaan kiristaanaa waaqessitu, inni Phaawulos faa lallaban kun isa fannifame sana akka hin taane warri Yihuudoonni illee afaan faajjii garaagaraa uumaa turan, amantootas karaa raakaachisaa turan. Kanaaf jedhee Phaawulos illee lakkii inni ni waaqessinu kun, inni ni amannu kun, inni ni waa'ee isaa lallabnu kun Kiristoos isa fannifame sanaa jedha. Waa'een Kiristoos inni fannifame kana ammoo macaafa Yihuudoonni harkaa qaban, macaafa Faarisoonni ofii beekan, macaafa Gomoofaa keessatti waa'een isaa barreeffamee jira. Masiihii isaa waa'ee isaatiif raajoonni dubbatan, isa waa'ee isaatiif namoonni baay'een dubbatanii macaafa Gomoofaa keessatti jiru sanaadha jedha. Innis yeroo lafa kaa'u maal jedha? Dhiphinni Yesuus Kiristoos irra ga'e, waanjoon Yesuus Kiristoos baate, wanti isa irratti ta'e hundumtuu ulaagaa isa waa'ee isaatiif raajii Isaayyaas 53 lakkoofsa 4-6 dubbii caafamee jiru sanaa hin guutaa jedhan. Yesuus Kiristoos inni gaafa Golgootaa irratti fannifame sun isa Isaayyaas 53 lakkoofsa 4-6 caafamee jiru sanaa wajjin hin guuta ulaagaa sana. Isa ta'uu akka isa ta'e wanti Yesuus Kiristoos irra ta'e Isaayyaas keessatti caafamee jira. Mee sagalee kana isiniin dubbisa akkana jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e, muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseettis in lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolota karaarraa bannee turre, adduma addaanis karaa in gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isarra hin kaa'ee jedha. Galanni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Ilaa akkana jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'ee jedha. Muddama keenya hundumaas hin fudhate. Waa'ee keenyaaf, dhiphina keenyaaf, muddama keenyaaf, ari'atama keenyaaf, gidiraa keenyaaf, sababii keenya hundumaaf inni ofii isaatii dhiphina sana hundumaa fudhate. Malee ofii isaatii nama yakkamaa ta'ee miti jedha. Yoo dhaqxan Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti ilaaltan, gaafa Yesuus Kiristoos fannoo irra taa'ee jiru sanaa warri isa fannisan waan jedhanii ittiin isa hadheessan dhaban. Horii nama hin fuune, nama yakkine, qabeenya nama hin saamne, nama hin ajjeefne, nama hin rukunne, ani mootiidhan jenne, biyya kana natu bulchan jenne, wanti Yesuus Kiristoos fannoo irratti ta'e hundumtinuu isa kunoo Isaayyaas keessatti caafamee jiru kanaa wajjin tokkuma jechuudha. Ofii isaati waan balleesse tokko illee hin qabu. Garuu kan keenya fudhate, kan obbolootaa fudhate, kan biyya lafaa hundumaa fudhate, inni garuu balleessaa keenyaaf jedhe. Balleessaa keenyaaf waraaname. Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti yeroo ilaaltan harki isaa bitaaf mirgaa waraanameera. Cinaachi isaa bitaaf mirgaa waraanameera. Mataa isaatti gonfoon qoraattiin ka'ameera. Miilli isaa mismaaraan waqarameera. Harka isaa keessaa, mataa isaarraa, cinaacha isaa keessaa, miilla isaa keessaa dhiigatu roobaa jira. Hirreebamee jedha. Yeroo Yesuus Kiristoos gaara Golgootaatti fannoo sana baatee deemaa ture, namoonni karaa deeman illee, warri loltoonni illee, warri Faarisoonni illee, warri Roomaa illee reebaa fuudhanii Golgootaatti adeemu turan jedha. Egaa Isaayyaas keessatti caafamee jiru kana ilaala, waa'ee keenyaaf waraaname, hirreebame jedha. Kun hundumtuu Yesuus Kiristoos isa sana ta'uu isaati, isa fannifame sana inni ni waaqeffannu, isa waa'ee isaatiif raajonni dubbatan sana ta'uu ragaadha. Inni lammaffaan maal jedhaa? Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nagaa akka argannuuf ofi adabame.
nagaa keenyaaf nu fayyisuudhaaf jedha madaa'uu isaatiin immoo fayyinni nuuf argame jedha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee namni madaa'ee mucaa namaa fayyise biyya lafaa kana irratti hin argamne namni ofii isaatii adabame ilmaan namaatiif nagaa kenne gooftaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru nu hundumti keenya akka hoolota karaarraa bannee turre adduma addaanis karaa hin gorre waaqayyo garuu akka hunduma keenya yakka hunduma keenya isarra hin kaa'ee jedha elaa kutaa kana irratti wanti caafamee jiru gooftaan Yesuus Kiristoos warra karaarraa badan tiksee hoolota tiksee hin qabne saba karaarraa bade warra geggeessaa hin qabne warra miidhaman warra bittimma'anii biyya lafaa keessa faca'anii jiraniif lubbuu isa dabarsee kenne egaa sagalee kana irratti inni caafamee jiru fi inni Yesuus Kiristoos irratti ta'e Golgotaa irratti sagaleen sun ergaa tokkicha qaba kaayyoo tokkicha qaba maqaan waaqayyo gooftaa kan eebbifame haa ta'u kanaaf iyyuu nuyi inni waaqessinu kun inni fannifame sun Yesuus Kiristoos isa waa'ee isaatiif raajotaan dubbatame isa caafata qulqullaa keessatti waa'ee isaatiif caafame sana ta'u ulaagaan Yesuus Kiristoos keessa darbeef inni dubbatame sun tokko ta'uu isaati lammaffaa irratti Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 sagalee waaqayyo jiru nan dubbisaa akkana jedha wanta nurratti caafamee ture isa nuttiin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera jedha irran deebi'a sagalee kana wanta nurratti caafamee ture isa nuttiin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera jedha ilaa kutaa kana yeroon dubbisu aarsaa kakuu moofaa keessatti sababii cubbuutiif baafamaa ture tokko yaadachuun barbaachisaadha waggaatti al tokko ijoolleen Israa'el gatii cubbuu isaanii balleessaa isaaniitiif dhiiga horii kan gugee kan jabboolee kan hoolotaa dhiiga horii fudhatanii dhaqanii mana qulqullummaatti lubatti kennatu lubni dhiiga sana irratti waaqayyoon erga kadhatee fi booda dhiifamuu cubbuu isaanii waggaatti al tokko gadi ba'ee isaa dhiiga sana isaanitti facaasaa achumaan cubbuu isaanii akka dhiifameef itti amanu kakuu moofaa keessatti cubbuun gatii malee namaan dhiifamu jechuudha aarsaadhaan bada jechuudha cubbuun yakki namnis kan waaqayyo wajjin wal argee Abrahaam faa kan waaqayyo wajjin haasa'a turan aarsaa dhiyeessuudhaan aarsaadhaan cubbuunis dhiifama ture aarsaadhaan waaqayyo wajjinis wal arganii haasa'u turan kutaan amma dubbise Qolaasaayis kana irratti maal jedha Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan inni ol ba'eef aarsaa ta'e kakuu moofaa keessatti lubootatu dhiiga hoolaa dhiiga jabboolee dhiiga gugeelee fuudhee mana qulqullummaatti geessee irratti waaqayyoon kadhatee dhiifamuu cubbuu labsa kakuu haaraa keessatti garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu dhiiga ofii isaatii dhangalaasee dhiifamuu cubbuu keenyaa labse dhiiga ofii isaatii dhangalaase Yesuus Kiristoos kanaaf Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee kan inni dhiifamuu cubbuu labsuu danda'eef dhangala'uu dhiiga isaatii maal jedhaa kan nurraa barbaadamu gatiin yakka keenya gatiin cubbuu keenya adabatu nuuf mala ture gatiin nurraa barbaada ture dhiifamuu cubbuu argachuudhaaf nagaa sana argachuudhaaf gatii baafnu qabna turre gatii cubbuu sana goone gatii baafnee ittiin dhiifama argannutu jira ture egaa Qolaasaayis keessatti Phaawulos maal jedha gatii sana Yesuus Kiristoostu dhiiga isaatiin xumure jedha hin xumure gatii nurra ture dhiiga isaa dhangalaasee xumure fannoo irratti ol ba'ee ba'aa keenya hundumaa fudhatee hin xumure jedha maal jedhaa gatii yakki sun nurraa barbaadu gatii cubbuun sun nurra barbaadu Yesuus Kiristoos fannoo irratti hin cinqaare jedha maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u waan gatii yakkaan nurra eegamtu turte gatiin jireenyaa waan nurra eegamaa turte Yesuus Kiristoos fannoo irratti xumure hin xumure Yesuus Kiristoos gatii kee xumureera Yesuus Kiristoos fannoo irratti gatii yakka kee xumureera Yesuus Kiristoos
gati ati jireenya argachuu qabdu Yesuus Kiristoos fannoo irratti xumure hin cinqaaree jedha lakkoofsa 15 irratti moo maal jedha fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabaniif humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaaf salphisee isaan agarsiise jedha maqaan gooftaa keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u warra qilleensa kanarraa aboo qaban macaafuroota hamoota harka duwwaatti isaan hambisee erga harka duwwaatti isaan hambisee immoo hojii isaaniis hin saaxile jedha harka duwwaa hambisee jedha nuuf immoo lubbuu isaa kennuudhaan jireenya nuuf kenne macaafuroota hamoota warra bantii waaqa kana seerratanii turan harka duwwaa hambisee nuuf immoo jireenya nuu kenne gatii kee Yesuus Kiristoos fannoo irratti baaseera yaa obboleettii ko gatii kee Yesuus Kiristoos fannoo irratti baaseera yaa obboleessa ko yaa abbaa ko si'achi gatii namni si gaafatu hin jiru gatii Yesuus Kiristoos si baase warri fudhachuudhaaf si gaafata yoo jiraatan isaan sobduudha gatii kee Yesuus Kiristoos tu fannoo irratti xumure gatii yakka kee gatii adaba kee Yesuus Kiristoos tu fannoo irratti baase kanaaf namni Yesuus Kiristoos kanatti amane gatiin isaa baafameeraaf dhiifamuun cubbuu isaaf ta'eera araarri waaqayyo isaaf ta'eera nagaan waaqayyo isaaf ta'eera kanaaf Yesuus Kiristoos kana amanan gooftaa keetiin siif aarsaa ta'e Yesuus Kiristoos Golgota irratti aarsaa cubbuu baase egaa inni nu ilaallamnu inni nu amannu isa aarfame isa aarsaa ta'e isa du'atti of kenne isa fannoo irratti diinota keenya harka duwwaa hambise isa Golgota irratti ba'ee cubbuu keenyaaf dhiifama labse Yesuus Kiristoos isa sana lallam isa fannifame Yesuus Kiristoos isa iskolaaronni warra Arabaa jedhan miti Yesuus Kiristoos isa beektoonni namoota biyya lafaarraa haasa'an sana miti inni nu ilaallamnu Yesuus Kiristoos isa fannifame sana inni nu amannu Yesuus Kiristoos isa fannifame sanadha galanni waaqayyo gooftaa isa jiraataadhaaf haa ta'u sagalee banjalqaba dubbisee Qorontos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irra sagalee waaqayyo jiru nan dubbisaa akkana jedha hamman isin bira turettis Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akkam mul'isuuf murtoo godheen ture jedha Phaawulos akkana jedha warra Qorontosiin yeroon isin bira ture sana jedhe yeroon isin wajjin waaqayyo waaqessaa ture yeroon waldaa keessan keessatti isin wajjin waaqessaa ture sana Kiristoos isa fannifame sana duwwaa akkam beeku mul'isuu koo murtoo godheen ture jedhe maaliif akkana jedha Kiristoos baay'eetu lallabamaa ture bara sana akkuma bara kanaa maal jedha yeroo Filiphisius keessatti waa'ee isaanii dubbatu namoonni kaan jedha morkii kootiif ka'anii wangeela lallabuu jedhe isaan morkii kootiif ka'anii haa lallabanuu malee Kiristoos isa fannifame sana isa nuyi lallabnu sana miti kan isaan lallabaa jiran jedhe isaan kaan quufanii buluutti gammadu nyaatanii waan quufaniif lallabu isaan kaan waaqa isaaniitu garaa isaaniiti isaan kaan horiidhaaf lallabu isaan kaan xiiqiidhaaf lallabu isaan kaan morkiidhaaf lallabu jedha nuyi garuu isa fannifame Kiristoos sana lallabna jedhe har'as biyya lafaa kana keessatti namoonni Kiristoos garaagaraa hedduu maqaatti moggaasanii lallabuu danda'u biyya lafaa kana irratti masii'ota sobduu hedduutu ka'ee isa ofii keenya biyya keenya keessatti beennu tokkoon isinitti hima masi'ii sobduu inni jalqabaa Itoophiyaa keessatti ka'e Haayile Sillaaseedha Haayile Sillaaseen ani masi'iidha jedhe namoonni isaaf sagadu akkuma suura isaa viidiyoo isaa iddoo garaagaraatti argitan isaaf sagadu bishooftuutti dhaqanii aarsaa dhiyeessuuf isaaf egaa isaaniif Kiristoos isaanii Haayile Sillaasee ture amantoota yeroo sana turan tajaajiltoota yeroo sana turan waldaa kiristaanaa yeroo sana turte har'a jirtuufis Kiristoos inni lallabnu garuu isa fannifame sana mooticha Haayile Sillaasee Itoophiyaa sana miti jechuudha Yesuus Kiristoos lallabna har'as masi'oonni sobduun hedduutu jira biyya lafaa kanarra inni nuyi lallabnu garuu Kiristoos isa fannifame sana lallabna
yeroo waa'ee fannoo Yesuus Kiristoos kaaf aarfamuu sana yaadanna gatiin ni baase yaadanna dhiifaman ni baase yaadanna hojiin hojjete yaadanna kakuu fannoo sana booda ture yaadanna isan jalqaba dubbadhe fannoo sana booda kakuutu ture utu Yesuus Kiristoos gara fannoo sanaatti dhaqin fuuldura waa'ee isaatiif raajii baay'eetu dubbatame kakuu baay'eetu dubbatame isa yaadanna jechuudha kanaaf Yesuus Kiristoos isa fannifame lallabna har'a yeroo Yesuus Kiristoosin fannoo isaa yaadannu jireenya yaadanna jireenya wajji wal qabsiifne jira utuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti ba'ee gatii keenya hin xumurre ta'e silaa yoona nu dukkana keessa jirra badiisi sun nuuf ta'a ture firdi har'aa borii jala jiraanna ture amma garuu Yesuus Kiristoos ofii isaati fannoo irratti ba'ee fannifamuudhaan aarsaa keenya hundumaa baasee gatii keenya hundumaa xumureera inni maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een lafarrattis waaqarrattis nagaan bu'eera Qolaasaayis boqonnaa 1:20 irratti akkana jedha dhiiga Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een ilmaan namaa gidduuttis Giriikii gidduuttis Yoonaanii gidduuttis Yihuudii gidduuttis warra Yihuudotaan ta'in gidduuttis waaqarrattis lafarrattis nagaan bu'eera dhiigni Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhangala'e sun nagaa buuse biyya lafaarratti warra afuurota hamoota nagaa namaa booressan warra nagaa mucaa namaa booressan warra jireenya mucaa namaa nagaa dhawwatan san hundumaa immoo harka duwwaa hambisee duwwaa ta'uu isaan immoo isaan saaxile nuuf immoo jireenya kenne nagaan mana keetiif dhiiga Yesuus Kiristoosiin ta'a nagaan biyya keetiif dhiiga Yesuus Kiristoosiin ta'a nagaan gaa'ila keetiif dhiiga Yesuus Kiristoosiin ta'a dhiigni Yesuus Kiristoos waa'ee keetiif dhangalaase sun siif nagaa siif jireenya siif daandii jireenyaati siif ifa amanadhu Yesuus Kiristoosin Yesuus Kiristoos isa fannifame duwwaa isa Golgootaa irratti ba'e isa aarsaa ta'e sana lallabuun immoo nullee yaasisu nun qaanessu ittiin qaanofnu Yesuus Kiristoosit inni iyyuu qullaasaa fannoo irratti ba'e fannifamuutti illee yaade inni iyyuu sababa cubbuu keenyaaf Golgootaatti ba'e aarsaa sana hundumaa baasuu illee yaade ittiin qaanofne kanaaf Yesuus Kiristoos isa fannifame waaqessuutti hin qaanofnu isa lallabuutti hin qaanofnu waa'ee keenyaaf Golgootaa irratti ba'e waan ta'eef gatii keenya baase waan ta'eef nu immoo gatii isaa lallabnee baafnaaf faarfannee gatii isaa baafna jaalalaan gatii isaa baafna dhiifamaan gatii isaa baafna araaraan gatii isaa baafna kanaaf Phaawulos maal jedha Roomee boqonnaa 1:16 irratti an wangeelatti illee yoo inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudoota akkasumas warra Yihuudoota hin ta'in fayyisuudhaaf dhufeedha jedha an wangeelatti illee yoo an Kiristoosin lallabuutti illee yoo Kristos isa gatii kee baase fannoo irratti isa siif fannifame isa siif aarsaa ta'e isa siif dhiiga isaa dhangalaase isa siif nagaa kenne isa waaqessuut isa amanuut isa lallabuut illee yaa'in fannoon Kristos humna fannoon Kristos jireenya fannoon Kristos nuuf balbala jireenyaati fannoon Kristos mallattoo nagaati mallattoo jaalalaati mallattoo araaraati mallattoo dhiifamaati aarsaa cubbuutu isaan baafame gatii cubbuutu isaan xumurame kanaaf Kristos isa fannifame lallabna ofii isaatii balleessaan qabu balleessaa keenya garuu ofirra kaa'e yakka keenya hundumaa fudhate Luqaas boqonnaa 2:34 irratti Simiyoon yeroo inni mucaa xinnoo ture armee isaatti akkana jedhee itti hime sagalee kana nan dubbisa Luqaas boqonnaa 2:14 boqonnaa 2:34 dhiifama akkana jedhe
Simiyoon yemmus isaan eebbisee Maariyaam haadha mucichaatiin immoo kunoo mucaan kun dhaabatee jira. Saba Israa'el keessaa baay'een isatti gufatanii hin kufu. Baay'een immoo isaan hin ka'u. Akkasumas namoonni baay'een milikkita dhaabbatee jiru kanaa mormanii irratti hin dubbatu jedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos akkana jedha. Hundumatu isa amana miti. Warri kaan mucaa kana amananii karaa isaa jireenyatti hin galu, warri kaan immoo ittiin hin gufatu jedhe. Inni kunillee sagalee Waaqayyoo keessatti caafamee jira. Inni waa'ee isaatiif kutaa kana keessatti Simiyoon jedhu Yesuus Kiristoos inni kun Yesuus Kiristoos isa waa'ee isaatiif raajoonni dubbatan ta'u Isaayyaas 28 lakkoofsa 16 irratti akkana jedha. Dhagaa hundee Xiyoon keessa nan ka'a. Dhagaa kana irratti immoo baay'een hin gufatu. Dhagaan kun immoo dhagaa golee qajeessu ta'a jedhe. Dhagaa hundee dhagaa golee qajeessu Xiyoon keessa nan ka'a. Isa kunoo Isaayyaas keessatti bara dheeraaf dura raajoonni dubbatan iddoo kana irratti Simiyoon inni waa'ee isaatiif raajiin Isaayyaas keessatti caafame sun Yesuus Kiristoos isa kana jedheeti dhugaa ba'aaf. Isa kana jedheeti isaan kana keessaa namooti baay'een isa irratti gufatanii hin kufu, namoonni baay'eenis immoo isaan jireenya hin argatu jedhe. Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti Phexros waa'ee dhagaa sana akkana jedhe. Dhagaa golee Xiyoon keessa nan ka'a jedha. Dhagaa golee qajeessu. Inni sun egaa Yesuus Kiristoos kana jedha. Baay'een isaan gufatanii hin kufu, baay'een isaan jireenyatti hin galu jedha. Gaafa manni biyya lafaarra dhufe kun isarratti raawwachuu jalqabe. Akkuma inni tajaajila isaa jalqabeen gareen tokko isaan mormuu jalqaban, gareen tokko immoo isatti amananii isa duukaa bu'uu jalqaban. Har'as biyya lafaa keessa nu Yesuus Kiristoos kana itti amannee wajjin adeemna. Kan biraan, amantiin kan biraan, namoonni kan biraan, sabi kan biraan immoo Yesuus Kiristoos kana mormuudhaaf dhaabbatan. Ittiin mormuudhaaf institutioniin Yesuus Kiristoos mormuudhaaf dhaabbate biyya lafaarra hedduudha. Kitaabonni Yesuus Kiristoos mormuudhaaf caafaman biyya lafaa kanarra hedduudha. Fiilmiin, diraamaan, asoosamoonni garaagaraa mormii Yesuus Kiristoosiif barreeffaman hedduudha. Haa ta'uyyuu malee Yesuus Kiristoosin kan waaqessan kan amananis jiru. Kanaaf dubbii fannoo Yesuus Kiristoos gara wallaalchisuudhaaf afaan faajjii ittiin uumuudhaaf Yesuus Kiristoos hin fannifamne warri jedhanii har'a dubbatan sababa kanaaf. Sagalee Waaqayyoo garuu akka Yesuus Kiristoos fannifame du'aa ka'e gara Waaqayyoo abbaatti ol ba'e akka inni deebi'ee dhufu ragaa ga'aa of harkaa qabna. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa fannifame kana itti amanuu waaqessuu hin sodaatina. Warri itti morman jalqabaa kaasanii itti mormu. Hamma dhumaatti itti mormu. Akkasuma warri itti amanan jiru. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa kaasee sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Yesuus Kiristoositti kan aman hundumtuu jireenya bara baraa of keessaa qaba. Fannoo irratti Yesuus Kiristoos jireenya mucaa namaaf kenne. Fannoon Yesuus Kiristoos jireenya keenya. Du'aa mo'ee ka'ee Yesuus Kiristoos nu immoo du'aa kaase. Fannoo irratti ol ba'ee Yesuus Kiristoos nuun immoo fannoo irraa nu buuse. Egaa aarsaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti baasee dhiisuu cubbuu keenyaaf. Kanaaf namni Yesuus Kiristoositti amantu har'a. Namni fayyisaa kee godhattee Yesuus Kiristoosin abdattee jirtu har'a. Gatiin kee baafameera. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, sababi cubbuu kootiif akkamittan jireenyatti gala. Jireenya argachuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a namni jettu Yesuus Kiristoositti amani. Jireenyi Yesuus Kiristoos keessa jira. Isa fannifame Yesuus Kiristoos. Fannoon Yesuus Kiristoos nuuf humna keenya, nuuf ogummaa Waaqayyooti, warra itti amanneef immoo gowwummaadha. Waaqayyo gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Namoonni Facebookii kana dhaggeeffataa jirtan, namoonni chaanaalii kana hordofaa jirtan, sheerii gochuudhaan isinis qooda keessan gumaacha. Fuula Facebookii TV logosiin laayikii gochuudhaan isinis wangeela lallabamuu keessa qooda fudhadhaa. Akkasumas YouTube chaanaalii TV logosiin subscribe gochuudhaan
sagalee waaqayyoo chira jiru namootaaf qooduudhaan isinillee wangeela Kiristoos lallabuu keessatti hirmaadhaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kanarraa sumarratti xumurraa ayyaana gaarii eebba gaarii torban gaarii Yesuus Kiristoos siif aarfame. Yaa Waaqayyo galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbii kee kanaaf si haa galatu. Sagalee kee kanaaf si haa galatu. Ammallee yaa Waaqayyo sin kadhadha namoota sagalee kana dhaga'an biratti dubbiin kee garaa isaanii keessa haa bulu. Dubbiin kun ibsaa jireenya keenyaa nuuf haa ta'u. Dhaga'uu duwwaatuun ta'an ittiin jireenya argachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Qalbiif garaa namoota baay'ee argadhu sagalee kanaan. Yaa Waaqayyo aarsaan waa'ee keenyaaf baafame sun immoo ammallee keessa keenyaatti yaa Waaqayyo jaalala guddaa dhangalaasee jira. Si jaallanna gooftaa gatiitti nu baafte sanaaf galanni siif haa ta'u. Bara baraan eebbifame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.